Akkam jirtu ilmaan Oromoo jaalatamtootaa fi kabajamtoota, ani Nasraa Gursumii. Waggaa takka booda walitti deebinee jirra. Egaa Oromoo koo ka dhihaa fi ka bahaa, ka kaabaaf kibbaa, ka biyya keessaa fi ka biyya alaa, ka biyya Arabaa fi ka Afrikaa jirtanii, ani guyyaa jimmata akka Itoophiyaa sa'a 9tti sirba haaraa kilippii ajaa'ibaatii wajjin shubbistoota hedduu wajjiniin sirba aadaa bareedaa ka baadiyyaa keessa deemamee aadaa guuttatee aadaa Oromoo aadaa siikomaandoo guutuu if keessaa qabu qabadheen dhufaa jira. Mata dureen isaa arsoomni qorsooma jedha. Sirbi an qabadhee dhufaa jiru saba koo lammii koo Oromoo koo yaa saba kiyya saba bal'aa saba jaalatamaa fi kabajamaa sabaan ani lubbuu tiyya caalaa jaaladha. Guyyaa jimmata akka Itoophiyaa sa'a 9tti yuutuubii Nasraa Gursum tuub jiru kanarratti sirba bareedaa kilippii ajaa'ibaatii wajjiniin hojii ajaa'ibaa qabadheen dhufaa jira. Namni viidiyoo isaa dhageessan yuutuubii kiyya bakka agartanitti maatiinaa tahaa yuutuubii Nasraa Gursum tuub jedhu irratti na eeggadha. Kana jechuun har'a guyyaa alhada oolle isniina takka 32 44 5 jimmaa 6 jimmaa gara asriitti jechuudha. Sa'a 9 akka Itoophiyaatti lammii kan koo yuutuubii Nasraa Gursum tuub jiru sabskraayibii godhuudhaan asirratti akka na eeggattan shakkii takka hin qabu. Abdiin qaba. Sabaan ani jaaladhu, saba na jaalatu, saba abdiin irraa qabu, sabaan abdii irraa qabu. Egaa akkuma isinuu beektan ani biyya alaatiin jira. Biyya alaa ta'anii sirba hojjechuun artistoonni keenya ka diyaaspooraa tahan hundinuu ni beekan. Ani garuu jaalalaaf kabajaan ummata kiyyaa qaburraa ka'ee eegaan biyya tana dhufe waggaa lama keessatti waggaa kutee sirba qabsoo tiiniin isinii dhufe kan goota yoonaa jiru akkuma isinuu beektan waggaan naannawee dhufe sirba aadaa bareedaa aadaa guutuu qabu kanumarraan irratiin waggaa sanitti sirba mata dureensaa arsoomni qorsooma jiru qabadhee dhufe kunoo lammii koo isin biraan ga'uuf ani qophii tumuree jira. Isinoo akkamitti akkana simattu meegaa jirraa jechuun keessan koomentii keessan jalatti guyyaa 5 qofaan nuuf hela. Isniina boru 30 iftaan 40 khamisa jimmata asrii gara asriitti akka Itoophiyaa sa'a 9tti isin biraaniin ga'a. yuutuubuma kanarra na eeggadhaa. Kabajaaf jaalalaan saba koo isiniin jaaladha. Yeroo gaarii naa qabaadhaa. Walitti deebina.